mootummaa wabootee qaama biraa karaa nagaa mariidhaaf dhufu kamuu wajjin mari'achuuf qophaa'aadha jedhan Abiyyi Ahmad guyyaa har'aan tanaa. Abiyyi kana kan dubbatan yaa'idileedha. Mana marii bakka boota ummataa jaaffaa guyyaa har'aan tana godhame irratti gaafiilee miseensota paarlamaatiin gaafataman yeroo deebisaa turetti kana kan ja'anii. Ejjannoon keenya tokkuma kan ja'an Abiyyi hojmaata adda teessin qabnu abooshaneedhaafis ammoo hidhattoota biraa wajjin faayidaa waraanaan dhufuus hin jiru kan ja'an Abiyyi Ahmad siyaasa mariitiin qofa ammoo fedhii fi galmaan gahuun ni danda'ama kan jedhan dhimma heera biyyattii irratti ta'ee waa'ee naannoo irratti marii gochuus ni dandeenya jechuudhaan Abiyyi Ahmad kan dubbatan mootummaan waboo wajjin waliigaluu kan rakkate abooshaneen nu qofaaf otoo hin taane ammoo warroota isa ergataniifis rakkina ta'ee jira jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo waboo arrabsuudhaaf yaalee jira. Kan hin qabamne ammoo kan hin beekamnee fi kaayyoon isaa maal akka ta'e kan hin beekamne jedha Abiyyi Ahmad waraana bilisummaa Oromootiin. Abooshanee afaan isaa wallaallee jirra, fedhii isaatis wallaallee, ajajaa fi to'annoo hin qabu jechuudhaan waraana bilisummaa Oromootiin rakkachaa jiraachuu Abiyyi Ahmad ifatti kan dubbatanii jiran. Nu qofa otoo hin taane ammoo namoonni isaan ergataniyyuu kan hubachuudhaaf rakkachaa jiran jedhan Abiyyi Ahmad yoo dubbatan guyyaa har'aan tana. Abiyyi Ahmad waraana bilisummaa Oromoo waboo akka qabsaa'otaatti otoo hin taane ammoo akka ergamtootaatti fakkeessuudhaan waboo beekamtii dhorgachuudhaafis yaalee jira. Gama kaaniin ammoo mootummaan walabummaa fi nageenyi karaa waraanaatiin ni dhufa jedhee waan hin amanneef jecha qaama humnaa fi hokkoraan itti dhufu kamiyyuu ofirraa qolachuudhaaf dirqama qaba jechuudhaan tarkaanfii mootummaan hidhattoota kanneen irratti fudhatus ammoo cimee akka itti fufu Abiyyi Ahmad guyyaa har'aan tanaa kan hime. Abiyyi Ahmad dabalatee aangaa'onni Itoophiyaadhaa aaboo ishanii jechuudhaan kan waaman hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waboo yoo ta'u bara 2021 paarlamaan Itoophiyaa garee kana adda bilisummaa uummata Tigraay waliin dhaaba shororkeessaadhaan labsee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola guddaa jiddu galeessa biyyattiitti yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaan mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waboo wajjin hin mari'adhu erga jedhe mootummicha harka isaa micciirree gara barcumaatti finna erga jedhanii yeroo ammaan tana mootummaan Abiyyi Ahmad hidhattoota kamuu wajjinuu mari'achuudhaaf qophii akka ta'ee fi mootummaan fedhii akka qabu kan hime ammoo Abiyyi waraanni bilisummaa Oromoo waboon kaayyoon isaa maal akka ta'ee fi waraanicha ammoo kan hin beekamnee fi kan hin qabamne ta'uu kan dubbatan waraanni bilisummaa Oromoo waboon gama isaatiin uummata Oromootii fi akkasuma cunqurfamtoota biyyattii maraaf nan qabsaa'u jechuun kan dubbate keessattuu jiddu galeessa biyyattii naannoo Oromiyaa bakka maratti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad Oromiyaa keessaa qulqulleessee baasaa akka jiru kan beeksise aanota hedduus dhuunfachuudhaan magaalota hedduu harkatti galfate bilisoomsee jiraachuus beeksisee jira. Kana malees Abiyyi Ahmad ammoo waliigaltee waraana dhaabuudhaan mootummaan Itoophiyaadhaa humnoota Tigraay waliin mallatteesse ilaalchisee gaafii garee shororkeessaa waliin mootummaan akkamiin mari'ata gaafii jedhu ammoo yoo deebisu labsiin shororkeessummaa isin baaftan shororkeessaa wajjin hin mari'atinaa hin jedhu jechuudhaan deebisaa laatanii jiru. Labsichi shororkeessitootaa waliin waltaanii gurmeessuudhaaf hidhachiisuu dhorka kan jedhe Abiyyi Ahmad mootummaan ammoo kanas hin goone jechuun dubbatanii jiru. Mootummaan hojiirra oolmaa waliigaltee kanaatiif kutannoodhaan akka hojjetus hubachiisanii jiru Abiyyi Ahmad. Kana malees Abiyyi mariin Afrikaa kibbaatti godhame dhimma wal dhabdee lafa walqaayitii irratti murtee kennuufi miti kan godhame kan jedhan ammoo Abiyyi Ahmad maaliif dhimma walqaayitiidha ijoo dubbiidha ammoo akka godhames naaf hin galu jechuun dubbatanii. Walqaayitiin bu'uura heera mootummaatiin lixa Tigraay keessatti kan argamtu yoo ta'u ammoo waraanni kaaba Itoophiyaa eegaluu booda mootummaa naannoo Amaaraatiin bulaa jira. Lola guddaa jiddu galeessa biyyattiitti waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa gidduutti adeemaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo waboon gama isaatiin addoota waraanaa hedduutti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irra aanaa jiraachuu kan beeksise. Waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad kumaatamaan lakkaa'aman jiddu galeessa biyyattiitti akka baala mukaatti harca'aa jiraachuu waboon kan beeksise ammoo addoota waraanaa maratti injifannoo gurguddoo goonfachuudhaan hidhannoowwan hedduus
humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed irraa boojuudhaan magaalotaas hedduu qabachaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n beeksisee jira. Kanarratti ammoo mootummaan Abiyyi Ahmed waa jechuu baatullee humna kanas lolaa akka ture himaa kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammoo tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaan humna diinaa qulqulleessaatiin jira Oromiyaa keessaa. Oromiyaan kana booddee bakka awwaalcha diinaati malee humnoota diinaatis in simattu kan jedhan. Humna diinaa ammoo bakka awwaalcha isaanii qopheessine isaan simachuudhaafis hojiitti jira jechuudhaan dhaadannoo dhageessisaa kan jira. Waraanni isaanii bakkoota hedduus qabachaa jiraachuu himaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmedii fi TPLF erga waliigaltee nagaa labsanii mootummaa TPLF wajjin lola dhaabuu irratti waliigalanii as ammoo Oromiyaa bakkoota garagaraatti haleellaan qilleensarraa kan jabaate. Duraan ammoo Maqaletti raawwatamaa kan ture yeroo ammaan tana jiddu galeessa biyyattii Oromiyaa bakkoota garagaraattis raawwachaa jira. Ta'us ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n gama isaatiin haleellaan qilleensarraa fi lafoodhaan taasifamaa jiru Oromiyaa keessatti imala kiyyarraa duubatti nan deebisu diinaniin buqqaasa jechuudhaan kan dhaadate. Imala isaatis itti fufu beeksisee jira. Yeroo lolli guddaan kun gaggeeffamaa jirutti ajajoonni waraana mootummaa Abiyyi Ahmed hedduun isaanii hojiin ala ta'anii hedduun isaaniitis ammoo mootummaa Abiyyi Ahmediin qabamanii hidhaa keessa buufamanii jiraachuunis himamaa jira. Sababbiinis ammoo waraana bilisummaa Oromoo WBO dura dhaabbachuu hin dandeenye humni isin hoogganaa jirtan tooftaadhaaf waraana kanaaf lafa gallakkiftanii duubatti adeebi'aa jirtu. Biyyaaf qabsaa'us hin filanne biyya ganaa jirtan jechuudhaan Abiyyi Ahmed humnoota waraana isaanii ajajan hedduu isaanii qabanii hidhaa keessa buusanii akka jirantu himamaa jira. Yeroo ammaan tana lolli kun ajajaa waraana biyyattii waliigalaa Birhaanuu Juulaatis hirmaachisuuf waan deemu fakkaata. Jalmarroon ammoo gama isaatiin lola kana gubbatti hirmaatanii kan mul'atan. Keessattuu lixa Oromiyaatti yeroo magaalaa Naqamtee qabatanii fi akkasuma bakkoota garagaraatti lola gubbatti hirmaachuudhaan meeshaa gurguddos yoo dhukaasan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jeneraal Marroon mul'atanii jiru. Marroon tarsiimoo lolaa jabduu lafa kaa'uudhaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo marti humna isaaniitii wajjin loluu akka qaban ergammoo ajaja gubbaarraa dabarsanii lola gubbattis hirmaatanii akkaatuma lafa kaaniin lolicha gaggeessuudhaan injifannoo guddos gonfatanii magaalota hedduu qabachuudhaan aanota hedduu bilisoomsanii humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed keessaa baasanii injifannoos labsatanii jiru. Lolichi otoo hin dhaabbatin adda waraana hedduttis itti fufee kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'nis ammoo kan durii caalaas adda ta'uudhaan mul'achuu itti fufee jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo WBO'n hidhannoo gurguddoo hidhachuudhaan baay'inaan ammoo bakkoota garagaraatti tarkaanfii yoo fudhatuu fi magaalota ammoo yoo seenus kan mul'ate. Kan kanaan dura mootummaan Abiyyi Ahmed TPLF galaana uummataa nutti bobbaase jechuudhaan naannoo Amaaraa keessaa baqachuun duubatti deebi'een kan wal fakkaatu jechuudhaanis himamaa jira. Ajajaa waraanichaa lixaa fi jiddu galeessarraa akkasuma kibbarraa humna guddoo bobbaasuudhaan bakkoota garagaraatti addoota waraanaa garagaraatti haleellaa jabduu fudhachuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmedis ammoo dhamaasaa kan jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmed lafoodhaan guutumattuu humna waraana bilisummaa Oromoo WBO's akka dura dhaabbachuu dadhabes ifatti mul'achaa jira. Yeroo WBO'n addoota waraanaa garagaraatti tarkaanfii ilaaleessaa yeroo wal fakkaataatti ammoo mooraalee humna waraana mootummaa Abiyyi Ahmed gubbatti fudhatu. Mootummaan Abiyyi Ahmedis humna waraanasaa yeroo kanatti haleellaa qilleensarraa diroonii maleedhaan ammoo lafoodhaanis qaqqabu dadhabee jira. Bakkoota garagaraatti asoosaa dabalatee humnoota mootummaa federaalaa wal makoo ta'anii lixa Oromiyaa loluudhaaf bobbaafaman. WBO'n ammoo torbee kana keessa konkolaataa hedduu osoo isaan imala gubbaa jiranii kan barbadeesse. Ergasirraa eegaluudhaan waraanni mootummaa Abiyyi Ahmed kan akka malee naasu jabduu keessa gale ammoo humnoonni mootummaadhaa konkolaataan adeemuu kan lakkisan. Yeroo isaan konkolaataa fi akkasuma lafoon imalanis waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n odeeffannoo argateen osoo isaan adda waraanaa hin geenye bakkoota garagaraatti waraanumti bilisummaa Oromoodhaa barbadeessaa jiraachuun kan himamu. Kunis ammoo muddamsu jabduu kan uume WBO'n saffisa jabaadhaan gara jiddu galeessa biyyattiittis fuula isaa deeffatee haga magaalaa guddittii biyyattii naannawa Shaggarittis
tarkaanfii jajjabduu fudhachuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaan magaalota aanota hedduu qabachuu qofa otoo hin taane ammoo buufataalee waraana Abiyyi Ahmed hedduu dhuunfachuudhaan hedduu isaanii barbadeessee hidhannoo gurguddoos hidhattoota waraana mootummaa Abiyyi Ahmed irraa goonfachuus beeksisee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jeneraal Marroon gama isaaniitiin kanaan dura ammoo dubbii dubbatan keessatti hidhannoon keenyaa fi galaan keenya dugda diinarraa hiikama jechuudhaan kan dubbatan sanuma ammoo hojitti siikaa akka jira yeroo ammaan tana ifatti mul'isaa jiru.